daawwattoota keenya ilmi keessan Yoosan Geetahuun waan qabatee dhufe wayi dhageessanii wallee mata dureen Joomaree jedhu qabatee dhufee jira. Abbaa Bulloo abbaa Baalagizee jechuun kan sirbaa ture wallisaa ajaa'ibaa Yoosan Geetahuun ilma quuqama sabaatiif yeroo hundaa'u gadhiisee hin bulle kan quuqama sabaa bifa aartiitiin ibsu akkasumallee aadaa fi safuu Oromoo eeggatee kan wallisaa ture ilmi keessan kan isin aannaniif dhadhaan guddiftan Yoosan Geetahuun wallee mata dureen Joomaree jedhu qabatee dhufee jira. Maarree isinilleen jajjabeessuun kan keessan viidiyoon akkuma isin bira ga'een sheerii godha yaada keessanillee kennadha. Mee waa'ee wallee isaa mata duree Joomaree jedhu kana yeroo sirbi yookaan walleen isaa gadi dhiifamte irratti waliin reaaktii goone hiikaa isaa isinitti hima. Har'ammoo isinuma beeksisuuf akka isin qophiin eeddaniif wallee ajaa'ibaa qabatee dhufee jira. Bulloon garmaamu tola. Akkasumallee yaa haadha wasanii jechuun kan sirbaa ture itti dabaluun Baalagizee jechuun kan biyya guutuu garmaamsisaa ture jechuudha. Har'allee wallee mata duree Joomaree jedhu qabatee dhufee jira jechuudha. Kanaafuu gaa waliin bashannanaa waliin buhaarra jechuudha. Daawwattoota keenya akkam jirtu bagarra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan hundumti keessan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkuma beekamu chaanaalli keenya deelii viidiyoolee ijoollee Oromoo keessafuu qaxalee ilmaan Oromoo ol deemaa jiran beeksisuu irratti kan fuulleffatee fi odeessaalee gaggabaaboo biyya keessa biyya alaa kallattiin kan gurra keessaniin ga'u ta'uu ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo dheeraaf barnoota teekinooloojii kan isin barsiisaa ture ni beekama. Ammallee gara fuulduratti illee karuma kanaan itti fufna jechuudha. Kanaafuu subscribe godhaan nu hordofaa isiniin jedha. Egaa asumaan gara waan qabannee dhufnetti yoo isin dabarsinu akkuma beekamu wallisaan artistiin beekamaaf jaallatamaan Yoosan Geetahuun yeroo adda addaatti sirba adda addaa wallee adda addaa kan uummata Oromoo akka malee gara fuulduratti tarkaanfachiisuu fi aartii Oromollee guddisuu danda'an aadaa fi safuun duudhaa ganamaatiin kan guutame sirbaa ture jechuudha. Sagalee kiloolee ajaa'ibaatiin haala yeroo irratti hundaa'ee kan wallisaa ture. Har'allee sirba mata dureen Joomaree jedhu qabatee dhufee jira. Joomaree jechuun maali dhiiroo? Hiikan isaa maali kan jedhu maalirraa mata duree kana qabatee dhufe kan jedhu yeroo walleen gadhiifame irratti waliin reaaktii goona jechuudha. Walleen gadhiifamuuf yeroo muraasaatu hafe jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu jechuudha qophiin akka eeddan sirbi isaa ammallee kutamee gadi hin dhiifamne. Promotion kan inni dalagaa jiru viidiyoo beeksisaati. Kanaafuu jechuudha maarree isinillee viidiyoon kun yoo xiqqaatee namoota 10,000 ol bira gahuu qaba jechuudha daawwattoota keenya. Viidiyoon irraa waraabu kun jechuudha. Maaliif isaaf gaariidha. Artistii keessan maaliif hin gargaarree? Maal taatan Oromoo ilma keessan akkamittiin bira hin dhaabbanne? Qoy amma Yoosan Geetahuun akkuma beekamu artistii yeroo hunda quuqama sabaa irra dhaabbatee wallisuudha. Bifa aartiitiin quuqama sabaa nama ibsuudha. Kennaa qaba jechuudha. Nama kennaa qabu dhugaa. Maaliif mee ilaala viidiyoo isaa Baalagizee illee yoo fudhattanii yeroo mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti araarri bu'ama jedhamee eegamaa ture. Uummanni qophiin eegaa ture. Waan sanirra fuulleffatamee sirbee dhimmi sunii fi dhimmi wallee isaa sunii daayirektii wal ilaallata jechuudha. Sigalee kan akka malee warsimu jechuudha. Akkasumallee fudhatamallee uummata hedduu biratti fudhatama guddaa argatee sabalammii biratti illee falmisiisaa guddallee kaasee ture. Garuu haa ta'u warra isa dinqisiifatantu irra baay'ataa jechuudha. So kanaaf gaafa Baalagizee sirbuu fi gaafa bulloo sirbullee bulloo maalirratti akka baaseellee har'a immoo isteediyeemii gurguddaa irratti konsertii gurguddaa irratti sirbi walleen dhaggeeffatamuu fi walleen kwaalitii olaanaan dhaggeeffatamu wallee bullooti. Kana namoonni beeka jechuudha. Nama afaan hin beekne fi kan beekullee dhaggeeffata jechuudha. So kanaaf sirba kwaalitii olaanuu qaba sirbaa jira gurbaan kuni. Akkasumallee kennaa uumamaa kennaa addaa qaba jechuudha. Wallistoota birarraa adda kan isa godhu haala yeroo irratti malee hin sirbu. Wallee yeroo hunda barnootaan deeggaramte. Bifa saayinsii biyya teekinooloojiitiin kan deeggaramteedha. Walleen inni gadhiisu yeroo kamiyyuu wallee qushaasha ganda keessaa namni walitti guuree babarreessee fiduu miti. Dhugaan isiniin jedha wallee sammuun itti yaadamtee kitaabarraa barreeffamteedha. Harka kitaaba barreessuu baree kan barreesseedha. So kanaaf namni kun jajjabeeffamuu qaba, guddatuu qaba, bakka gahuu qabaa jechuudha daawwattoota keenya.
ammallee gaa walleen isaa kunneen akka laalutti kwaalitii ol'aanaan kan dalagamee fi akkuma suuraa isaa asirratti argaa jirtan namoonni baay'eelleen hedduu dinqisiifataa jira, poostii godhaa jira, walii qoodaa jiran keessafuu gara FB'tiin hedduu qoodamaa jira. Artistoonni gurguddoon qoodaa jiru, namoonni sooshaal miidiyaa gurguddaa fayyadaman hedduu qoodaa jiran, namoonni hordoftoota baay'ee qaban jechuu kiyya sooshaal miidiyaa guddaa yeroo jedhu. So kanaafi qoodaa jiranii abdii guddaan akka eegamaa jiru hin beekama. Eegaa nun salphiftan gama maamiltoota kiyya, viidiyoon kun beeksisaa fi kan hojjetamaa jiru. Hamma dandeessan liinkii viidiyoo kanallee sheer godhaa, waliif sheer godhaatii waliif qoodaa gara feesbuukalleetiin gara tiktaakalleetiin jechuudha. Yeroo viidiyoon kallattiin viidiyoon gadhiifameetti jechuudha piroomeeshinanii hojjannaa viidiyoo san akka namoota hedduu bira ga'uuf anis reaaktii bifa ajaa'ibaatiin irratti isiniifin hojjedha jechuudha. Daawwattoota keenya bifa isin bohaarsuun jechuudha, wallee isaa caalaa bifa isin bohaarsuun waliin ilaalaa, waliin kolfaa, reaaktii akka ajaa'ibatti viidiyoo irratti isiniifin hojjedha jechuudha. Kanaafuu hamma sanitti abdiin eennaa Yoosan Geetahuun welcome siin jennaa naa dhufu baga nagaan dhufti. Egaa daawwattoota keenya kana qofaa miti jechuudha. Wallisaan yeroo ammaa kana keessafuu ayyaana irreecha kana wal qabatee jechuudha. Namoota baay'ee artistoota bebbeekamoo hedduutu jira jechuudha. Warra boolee fa'aatu viidiyoo qopheessee dhufuutti jira jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaatiin Galaanaa Gaaromsaa jedhamu sirba adda wallee ajaa'ibaatiin dhufaa jiranii welcome isiniin jenna. Hundumti keessanuu abdiin isin eegna jechuudha. Kanaafuu gaa viidiyoo isaanillee yoo rabbi fedhe viidiyoo biraa keessatti beeksisa akkan dalaguuf abdiin qaba jechuudha. Daawwattoota keenya isinillee viidiyoo artistoota Oromoo ani irratti viidiyoo dalagu jechuudha. Akka sheernaaf gootan isiniin jedha. Maaliif namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf jechuudha. Namoota hedduu bira viidiyoon kun yeroo dhaqqabe yeroo viidiyoon sun gadi dhiifametti namoonni abdiin eegeeti viidiyoo san ni eega ni ilaala. Artistoota keenyallee gargaaraa jirra jechuudha, sirriitti jechuudha. Borsaa keessanii baaftanii waa gargaaruu qofa hin seenaa. Sigalee viidiyoon akkanatti dalagamu kun namoota waa'ee teekinooloojii hojjetantu keessa beeka. Hangam akka nama dadhabsiisu, birrii hangam akka nama baasisiisu jechuudha. Birrii kana hunda isaan baasanii dadhabbii yeroo dheeraa booda sammuu ofii illee itti cinqamanii borsaa ofii itti miidhamanii yoo isaan nu biraan gayanu nummoo ittiin bohaaruu qofa seenaa yookaan hiikaa sirba sanii qofa ilaaluu qofa osoo hin taane dadhabbii namni sun itti dadhabillee yaannee ilaallee hamma dandeenyu gargaaruu qabna jechuudha. Wanti nu gargaaruun borsaa osoo hin taane yeroo ammaa yeroo teekinooloojiiti. Sheer godhuudhaan laayikii godhuudhaan kan nu gargaaruu dandeenyu viidiyoo san daawwachuun akka namoonni baay'ee bira ga'ee namoota baay'ee bira ga'eellee viidiyoon kun daawwatamu viiyuu guddaa akka argamsiisuu fi akka namni ilaaluuf sheer godhuu qofaa jechuudha. Linkii viidiyoo kana sheer godhuun isaanii faayidaa guddaa qaba, namoota baay'eetu ilaala. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoon keenya har'a asumarratti kan goolabamuu ta'a. Namoonni chaanala keenya faaraa taata subscribe godhuun viidiyoo laayikii godhaa sheerii waliif godhaa yaada keessan komentii jala nuu kaa'uun dagatina. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.